Qabxiiwwan yeroo kee sirnaan fayyadamuuf akkaan si gargaaran keessaa inni jalqabaa yeroo keetiif gatii guddaa laachuudha. Namni Moorgaan Iskoot jedhamu waa'ee yeroo hoggaa dubbatu hamma ifii keetiif bakka guddaa hin laannetti ati yeroo keetiif gatii guddaa hin laattu. Hamma yeroo keetiif gatii guddaa hin laannetti ammaas waan tokkollee hojjechuu hin dandeessu jechuudhaan barreesse. Jechi isaa kun akka hundattii fi bakka hundatti dhugaadha. Hojii tokko xumuruun yookaan gita hojii tokkoon injifannoo galmeessuun yeroo ifiitiif gatii guddaa kennuu irratti hundaa'a. Ati barnoota keessattis ta'e jireenya barnootaan ala jiru keessatti milkaa'uu yoo barbaadde yeroo keetiif gatii laachuun hedduu barbaachisaadha. Qabeenya qabdu keessaa kan akkaan qaalii fi akkaan guddaa yeroo ta'uu hubadhu. Kanaaf fedhii lubbuu fi dhiibbaa naannoo jalaa didanii injifachuun naamusa qabaachuu fi if to'achuu danda'uu gaafata. Yeroo sirnaan itti fayyadamuun fedhii lubbuu akkasumas fedhii hiriyyootaa fi dhiibbaa naannoo jalaa didanii injifachuu naamusa qabaachuu fi if to'achuu danda'uu gaafata. Seenaa namoota yeroo isaanii sirriitti taliganii irraa wanti hubannu kaayyoon isaanii takka hawwii qofatti haftee hin beektu. Namoonni yeroo isaanii sirnaan fayyadaman yeroo baay'ee kaayyoo isaanii galmaan ni ga'an. Namoonni yeroo isaanii sirriitti itti fayyadaman waan yaadan akka karoorsan sanitti raawwatan. Yaadni isaanii hojiitti hiikama. Firii dadhabbii isaaniitis qabatamaan argu. Wantoota yaadan akka karoorfatanitti xumuruu danda'an. Kun immoo isaaniif gammachuu laata. Milkaa'inni kun hojii itti aantu jabaatanii akka hojjetan isaan onnachiisa. Jireenya isaanii keessatti madda hamilee isaaniif ta'a. Adeemsa keessa sadarkaa ilmi namaa ni ga'a jedhamee hin yaadamne akka ga'uu danda'an yookaan injifannoo addaa akka harkatan isaan gargaara. Kunis gammachuu irratti gammachuu isaaniif dabalaa deema. Sababa kanaaf namoonni yeroo isaanii sirnaan itti fayyadaman namoota kaan caalaa jireenya gammachuu fi qananiin guutame jiraatan bashannanuufis hojjechuufis yeroo gayaa qaban. Kanaaf isinis yeroo teessan sirnaan itti hojjechuudhaaf yeroo teessan akka jireenya keessanitti ilaalaa. Yeroon isin gubdan, yeroon isin balleessitan jireenya keessan akka balleessaa jirtan beekaa. Namoonni tokko tokko dargaggoonni tokko tokko yeroo akkana jaaniin dhagaa. Bakkaan yeroo itti dabarsuun dhabe, bakkaan yeroo itti gubuun dhabe. Hubadhu obboleessoo, atis obboleettii hubadhu. Yeroon ati gubaa jirtu yeroo kee miti beeki, jireenya kee gubaa jirta. Yeroo keetii miti, umrii tee balleessaa jirta. Kanaaf ati maaliif if balleessuuf rakkatta? Abbaan if ni ajjeesa osoo jiraachuu feetu akkasumas osoo if ajjeesuu hin yaadin if ajjeesuu jechuudha.